Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya maashaallah. Kun godina Jimmaa aanaa Sokorruu magaalaa Dannabaa jechuudha. Magaalaa Dannabaa kan jedhamtu kun akkasitti mul'atti. Amma nuti tabba guddaa tabba jabala fagoo irra jirra. Tabba sana dhaabannee asii gadi isin daawwachiisutti jirra. Isinillee gibee kan godina Jimmaa aanaa Sokorruu keessatti argamu. Gibeen sun kan bishaan Itoophiyaa keessaa kan akkaan bishaan mabraatii ibsuudhaan ibsaa keenya nu ibsuudhaan keenya bira darbatee biyya alaa keessatti illee warri alaa ibsachuudhaaf kan sababaa ta'e bishaan kana jechuudha. Bishaan kun hamma irraa fagaachuu naannoo kiiloomeetira 30 waan akkasii ta'u irraa fagaannee jirra. Osoo waan itti siqameeti osoo waan itti dhiyaannee jiraanneeti bishaan kun akkasitti jina madaalchaa qabuu hin danda'u. Abbaa hamma an Mu'aaz Qaasim kan jedhamu obboleessa kiyya Abdul Hakiim waliin an jira. Innis dhaamsa waan ergaa wayii isiniif qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beekamu jazakallahu khairan Sheekh Mu'aaz seenaa gibee waa'uu magaalaa Dannabaatti wal qabsiisee waa'ee gibee kan keenyaa seenaa nu dubbataa jira. Akkuma beekamu bishaan lagni gibee kun Gilgil gibee jedhama. Godina Jimmaa aanaa Sokorruu irratti argamu. Kanaafuyyuu wanni ani irratti dubbachuu barbaade bishaan kun akkuma beekamu nama biyya alaatti ibsataa jira. Haa ta'u garuu uummanni biyyaa ibsaallee asirratti qabu. Kana ta'uudhaa waliin itti nuuf yaadamu qabu jecha jedhudha. Akkuma inni obboleessi kiyya isiniin gahee ka'e bishaan kun bishaan Afrikaa miti eessa miti Itoophiyaa keessatti argama. Itoophiyaa keessaa godina Jimmaa aanaa Sokorruu keessatti argama. Garuu bishaan kana namni hedduun kan beekuun isarratti dirqama ta'u hin beekne hin dhageenye siin beekuusi bakka isaa wallaaluun isaa kunis uumaaf ta'uu danda'a. Bishaan kana kan humna ibsaa kan ta'e awwala maddi ibsaa Gilgil gibee kan jedhamtu safara kanatti bishaan kun achi waasaa lafa jala seenuudhaan dhagachi keessatti kaartaa rukutee jammarsiisee ibsaan akka asirraa maddee deemu kan godhe bishaan kanaadha. Bishaan kun faayidaa guddaa akka kanatti osuma galchuu garuu wanni nuti asirratti nu hubachuu qabdan biyyi keenya akkuma kana ta'uudhaa wajjiniin ibsaan asirraa ka'e biyya alaa biyyoota gurguddatanii jiran kana itti fayyaduu wajjiniin bishaan kun achi deemee fayyaduudhaa wajjiniin nuti garuu yoo ilaaltan baadiyyaa keenya baadiyyaa miti magaalaa keenya keessa yoo ilaaltan magaalaa nama fakkeenyaaf magaalaan guddaan naannoo kanaa magaalaa Dannabaatii yoo keessoo isaa naannoo isaa ilaaltan tiraansfoormaaniin keessa jiru tiraansfoormaanii sadi duwwaadha. Dhiheenya tokko waa'ee bishaaniitii wal qabatee tokko dabalanii 4 guutanii magaalaan sun immoo akka aanaa keenyaatti aanaan keenya gandoota 40 wahi of jalaa qaba. Akka sanatti magaalaan guddittiin magaalaa Dannabaati. Tiraansfoormaanii sadi jechuun waan magaalaa kana malu miti. Tiraansfoormaanii 20-30 waan akkasii ta'uu qaba. Osomallee biyya kan ta'e garuu biyyi keenya biyya ibsaa ta'uudhaa wajjiniin kunoo akka kanatti miidhamtee siin magaalaan siillee kana kan baadiyyaa gaasilaan gaafannu baadiyyaan keenya ammallee durii keessa jira. Korraazii ibsachuu isa akkasii keessaan baane wallaahi kun yoo isinitti dhagahama ta'e bakka jirtan nutti namni isarraa barbaadamu du'aa'ii nuuf kadhataa du'aa'ii nuuf kadhataa mootummaan illee namni wanti kun isa ilaalchisu illee gahee isaa baachuu qaba. Haadholiin keenya kunoo hamma wanaatti bakka fagoo kiiloomeetira meeqa deemanii warri bicuwaa qaban harreetti fe'atanii harree rakaatanii fidatu dhufanii daakkatanii midhaan hamma qanii tokko bubbultii yoo nyaatan akkasitti daakkatu. Inni kaan immoo dugda isaatti baadhatee kunoo dulloomoo jaartiin dulloomtuun ijoolleen keenya akkasitti humni isaanii akkanatti dadhabaa jira jalaa dhumataa jira. Kanaaf wanni isin bakka dhaqxanitti du'aa nu kadhachuu dandeessan nu kadhachuu barbaaddan nu kadhattanu waan kana akka rabbiin haadholii keenya haara galfachiisu nullee ibsaa nuu kennee haara galfachiisu qananii biyyoonni adda addaa asirraa maddeenaan fayyadamaa jiran kana nullee akka dhandhamnee mi'aasaa arginu kanan obboleewwan keenya asirraan gabaabinumaan kanas ni dabarsa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.